dhiifama guddaa naaf godhi giiftii koo sin dhiibe miti. Foon kanatu baay'atee na rakkise. Maal abbaa koon gochuu danda'a? Dhiifama maaloo jettee irraa siquuf yaalte. Ishee qalloon fuula ishee akka gudunfitetti. Sanaayyuu immoo ni nyaatta. Foon amma kana ga'u ofirra tuultee yeroo nyaattu xiqqoo isheen saalfattu jettee ittuu dubbii ho'iste. Gubataa marqaa hubataatu argaa. Dhaabbata miti mootummaa tokkotu jira. Akkuma addunyaatti baay'ee beekamaadha. Hojiin isaa maal isinitti fakkaate? Namoota dandeettii adda addaa qaban gara fuula duraatti ba'an godha. Isaan jajjabeessa, ni beeksisa, isaan badhaasa. Guyyaa gaafa tokko akkuma amaleeffate sagantaa kana qopheesse. Namni mana guuteera. Keessummoonni sirna kana irratti argamanis bakka isaaniif qophaa'e qabatanii jiru. Badhaafamuuf kan dhufani. Kaadhimamtoonnis iddoo isaanii qabataniiru. Warra badhaafamuuf kaadhimaman kana keessaa dubartiin baay'ee furdoo taate tokkoo fi dubartiin qalloo taate tokko wal falmaa jiru. Kan irratti wal falman nama dhibaa. Ishee qalloon akkas jette. Na hin dhiibin. Teessoo kee irraa dabartee kan kiyyarra taa'aa jirtaam. Ishee furdoonis aappilii nyaachaa jirtu cuffachaa. Dhiifama guddaa naaf godhi giiftii koo sin dhiibe miti. Foon kanatu baay'atee na rakkise. Maal abbaa koon gochuu danda'a? Dhiifama maaloo jettee irraa siquuf yaalte. Ishee qalloon fuula ishee akka gudunfitetti. Sanaayyuu immoo ni nyaatta. Foon amma kana ga'u ofirra tuultee yeroo nyaattu xiqqoo isheen saalfattu jettee ittuu dubbii ho'iste. Ishee furdoon ammas ija kadhaatiin irra deddeebitee dhiifama gaafachuu itti fufte. Ishee qalloon garuu ittuu sagalee ishee ol kaastee wacuu eegalte. Warri ollaa ishee ta'an illee dhiisi dubbii qabbaneessittiin jedhanii. Jechi namootaa kun immoo ittuu ishee aarsuu hin oolle. Harka ol qabdee namoota keessummeessan waammatte. Bakka ta'aa jirtuu fi qaamni dubartittii furdoo sanaa gara teessoo isheetti ce'uu agarsiifte. Bakka biraan akka jijjiiramuufis gaafatte. Namichi keessummeessu garuu teessoon lakkoofsa namaan kan eeyyamamee fi galma sana keessa teessoo biraan yookaan teessoon lafatti hafee jiru kan hin jirre waan ta'eef isheef jijjiiruu akka hin dandeenye dhiifama waliin gaafate. Ni waccee qabaa ganna dhiisaa jettee ni jeeqxe. Yeroo kana namichi booda ta'aa ture tokko rakkoo hin qabu. Ani dubartii furdoo bira nan ta'a. Asii haa dhuftu nan jijjiiraafi jedhe. Bu'uuruma kanaan dubartittii qalloon sun bakka jijjiirratte. Sirni qophaa'es itti fufee geggeeffamuu eegale. Dura ta'an kaampaanichaa yookaan dhaabbatichaa haala keessa darbanii fi bu'aa argamsiisan haasaa taasisan keessatti ibsanii qorannoon adda addaas dhiyaate. Sa'aatii shaayii yookaan boqonnaa booda gara badhaasaatti seenanii. Badhaasi kennamu kun qarshii guddaadha. Doolaara miliyoona 100. Badhaasi kun garuu namoota argamu hundaaf hin kennamu. Carraa warra filatanii fi isaan keessaa kan carraan isaan dhaqqabe qofaaf kennama. Dhugaadha.
namooti galma kana keessatti badhaasaaf kaadhimamaa ta'anii dhufan kun namoota gocha addaa hojjetan jedhanii kan dhiyaatanidha. Garuu isaan keessaa nama carraan dhaqqabe tokkoof kennama. Haaluma kanaan yeroo carraan itti fuudhan ga'e dorgomtoonni hundi carraan kun akka isaan dhaqqabuuf garaa isaaniitti kadhachuu eegalan. Uumaa isaanii akka amantaa isaaniitti waamanii carraan kun akka isaan dhaqqabuu fi rakkina keessaa akka bahan hiyyummaatti akka nagaa dhaaman hundumtuu laphee isaarraa kadhachuu eegale. Pirezidaantiin kaampaanichaa maayikii fudhatan akkasis jedhanii, carraan akka haaraatti isiniif kennamu hin jiru. Carraa dursinee teessoo keessan jala keenyerraa achi fudhadhaa ilaalaa jedhanii. Hundumtuu fuudhee ilaale. Namichi dubartii furdoo biratti jijjiirame gammachuudhaan iyyee ni ililchee lafa dhiite. Ishee qalloon lola kaastee achi kaate garuu kan koo ta'uu qaba jettee aariin lafa cirte garuu hin taane. Ofuma isheen of nyaatte obsa dhabdee. Dubartii furdoon sun osoo ishee kadhattuu rakkoo ishee hubachuu fi digdee rakkoo ishee hubachuu fi dadhabdee gorsa warra ollaa ishee tuffattee achi kaate doolaara miliyoona 100 dhabde. Namichi garuu kan armaan olii kana hubatee dhaqee waan achi taa'eef gaarummaa hojjeteen badhaasicha mo'ate. Pirezidaantichis dubartiin furdoon sun dhukkuba sukkaaraa waan qabduuf kan aappilii nyaattu ta'uu, badhaasichas teessoo ishee cina kan ka'an beekaa ta'uu, isheenis dorgomtuu osoo hin taane kan dorgoman addaan baasuu kan dhufte ta'uu, kanaaf kan ishee fidan ta'uu ibsanii. Kanaafuu kanarraa maal hubattu? Utoo hin hubatin namatti murteessinaa. Bakka nama sanaa kaa'uuf ilaalaa. Obsa qabaadhaa. Gorsa namaa hin tuffatinaa. Hundumtuu kan darbu ta'uu hin dagatinaa. Eeyyee hundumtuu kan darbu ta'uu hin dagatinaa. Galatoomaa. Keessan yuutuubii Tulluu Coqorsaa jedhu sabiskiraayib gochaa waan jirtaniif guddaa isin galateeffanna. Galanni Oromummaa keenya bakka isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Warri hin godhinis gara yuutuubii deemuun Tulluu Coqorsaa chaanaal sabiskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif qooduu ittuma fufaa. Galatoomaa lammii koo. Akkuma dheengaddaaf kaleessa isiniif dabarsaa turre obomboleettii 22 kutaa 26 gidduu kana isiniif qabannee dhiyaanna. Ammasitti bakka isin jiranitti nageenyi isin haa marsu. Ciao.